daawwachaa jiru inshallah waa'ee diraamaa kana keessatti illee waa gaafattee isaan illee go ahead naan jedhanii jette anguyyaa qarwaan kanaanze beeta kennoomsa rabbiin namaa kenna talent akkas waliin dhalatan dhuga dhuga so anin qara duri aduwaan aktinii kan inaanzinuyyuu nami beeta kan jaribee nami waan dhugirra fikire beeta waan yaani waan tokko kaatini kan tocheete kaatirra yaani decision making jira beeta akkas ana kan laale dhiiro qaalole yaamee ani talenti akkana qaba sirbuulleen danda'a akan acting tan nam kofalchiisuulleen danda'a mee gorsinaa kenna jedhee gaafadha kam eegartee decide naa tolcha innaan qaaloleen kwanza waan sirbarra fagaadhina jaalleen inni beekaa taamuu keessuma gaafadha haraam ta'uu hin beekta keessa haraama sirbii haraama hin beeka innaan qaalolee gaafadha bakkana akkana tamitir naa gooma innaan waan sirbarra fagaadhiyyuu naan jedhan kabsaa agartee sirbu dhooftee ofaanii yaani hojiin tateetuta sirban ta'iyyuu naan jedhan akkas innaan waan acting haa qublaan am kufalchiisan kan fa'u akka meedhe gaafadha innaan tun dhibin qabdu ammoo hojja keenya keessa dhufanii si baratan kaan buna hamaama faa si barbaadaa naan jedhan kaan buna akka farsoo midhaasifaa farsoon beetanii naan beeka bombee tana taaskaa wanni kan alkohol warkan faatti girsi barbaada waan kan tochinii naan jedha waan haraama tokkollee ittiin dhiyaatinii akkan dhugaatuu wanni sun yana dhaqqabdeechi ganni tokkollee hin ta'in simu ammas bilbilan simuna bilbilanii beessee guddoon na sobatanillee akkas komershaala tolchitaa beessee akkas beessee guddoo dhuga kayoon sila fudhadhee fuulaa gasillee waan dhugale naa tochitu dhuga ammoo rabbi guddaaf lakkis na'am maasha Allah si galtee dhuga waan beessee tanaaf fedhee akkanatti yakku wedhe akkas ufirra lakkisee adbattisullee lakkisee ujumtii tamti nam kufalchiisee diraamumaan endele akkan si galtee duuba akkasiin advice qaalolee ta'an argadhee akkasiin waan kan hojjan wanni dhibiin an takka kaandoo biraallee tochee hamtuun an ta'ellee takka hin jirtu akkan qaalolee illee followaastii akka malee na gulyaatillee akkas fakkaata gosteenna guddoo laaltee simullee naa dhooftee waan baay'ee hojjetaallee maana ayye ijoolletiin illee dhuguun barsiisee dhuguun qarqaarellee maashaallah mee kana keessa waan baay'ee gaa nam mudata sometimes yoo diraamaa dal nam gariin hin jaalata garte yeroo garii rikoodii osuma viidiyoo waraabduu viidiyoon sagaleen faan hin jiru waan si mudate jira diraamaa dila kana keessa kam jaalata chaalenjii si mudatee fi isa kana keessa namni gartee hunda kana keessa kan jaalatu jira amma yoo na gaafatte kam jaalatte yoo naan jette kan jaaladhu jiran atoo as your artist eka artist kam jaalatta challenge maaltu si mudate me waan nama kofalchiisa egme edikoon angal challenge si an keebamo challenge waan keessa baate si mudate challenge gartee viidiyoo keessatti beta acting tunu challenge qabdiya sagari waan ati expectituutti agartee intaan ati expectation guddoo farra qabdi akkas kagari nami commentiin inni si qoru si jeefti saik sirra qabu dhuga zero si deebisti zero si deebisti ammoo kalle thank you eteeni amti akkamtuun dubbiftu akkas waan daawwatee beta commenti si kore egi daawwatee yasa support duwaan kar commenti guddoo irraa laallee hamtuutti fudhatu ammoo gara recording challenge guddoon jirtu waniin akka taphaatti sautiin sagaleen faan bahuu gidduu sun hin jirtu
Laayitiin faan sirra yakkeessiin gurraattu tufaaleen indi. Akkas. Aktaan ati hammattee waliin aktiifaa jechuulleen akka dansa gadi hin baasi. Dhuga. Komeditaan namichi fulumtatti eegatu, pattumtatti eegatu. Akkas. Yoo patti warqaan isin kofalchiisinii patti tateetiin baatu. Akkas. Yoo warri irraan gammadin illee baadhoo biyuusiin qabbuutii namillee komediitiin hamtu. Ammu jiguddoo qabdi laazima nam kofalchiisa maan tochaa. Akkas. Maan hojjedha maan jedha. Anduum takka skriptiin qoran. Kokkichuwa mata qabatee deemta. Iyo ani akka namni agartee gattaa'ee badaa maan jedha armaatti maan jedhee qorada kaani takkin barreessi. Ana kanum bira jooja kamera argu aidiyaa callaa midhaasee. Akkas. Nam waliin akka nulle aboo akkan jedhedha. An hojja action jedhanii wanni amata kenna dhufti. That's it. Waan hojjettu. Awweese mutuun bisaanii falaalee irra dubbadha. Jarkeena. Sunuun falaalee irra dubbadha. Yoo nam dure jefa nam kofalchiisullee in qoradha akkan ulaalee rabbiin guddaan beekumtaan naa kennee waanum yooftu afaan kennaa kaa'ee akkasiin dubbadha. Akkan. Nami gari tan hin danda'u. Hojja isa waliin akti takkaan wanni nam kofalchiisan afaan kenna dhuftee nu dubbadha kaani. Nami qoblee viidiyoo taayyak. So challenge dhugaa. Hojja talaa deemtullee nami taajir tokko fasise. Akkas. Nama akka malee horii qabdu tokko agartee maal jennaan beeta TV fageessi daawwata YouTube fageessi daawwata. Yeroo koo barabaaraa walitti dhuftan. Aboo tokkii dukkudu waa baasi beesi arra siin jedha. Waa baasi beesi fageenni maali. Ati miskiinuma akka taalentu sana waan xiqqoo reentii ofirra baasitee waan hundaraan hojjetu. Mee karaarra unakiin bee koo baraba waan kana karaarra rikoordii gootanii maaltu gartee challenge si mudate yeroo garii wrong way faa deemtee yeroo garii gartee maal namni illee si daawwataami. Akka malee. Guyyaa tokko faa isilii Nairobi. Ayyee. Beeta akka malee nama qabdi isiliin. Nama baay'ee. Nama hedduu. Akkas. Namni nabba'ee rekoordu dabu. Namni cufficha naannaa cufedha kaan rekoordu jiru. Natti ba'anii kagari keleele taaniyyuu rekoordu dha. Keleele dubbi namaa. Akkas. Sagaleen nama bakka viidiyoo keesseen. Akkas. Kagari ammoo tokko waan inni ta'e na rekoodee simuun. Simuu isaatiin. Simuu afaan Oromootiin maqama. Simuu. Simuu telefoonuma jedhan. Telefoonum. Bilbil. Telefooniin na waraabee. Adwa YouTube ki keessi keeyyatinu YouTube isa kee keeyyate. Makoosa. Digaltee amma hojjaa sun beektaa hojjaa dhufee kiyyir keeyyadde. Copywriting irnaa kaan eegir waan biyyaa hattee naan jedhanii chaaneelii leweessanii na dura hidhanii. Ayyee. Nam kaan barbaadee baay'eeni viidiyoo ta'an irra fuudhu kaan chaaneelii tatte sirriibootee irra si fuudha kaan chaaneelii sittidhaa hidhanii. Akkasiin namichi kaan chaaneelii kaan viidiyoo ta'an irra fuudhu. So chaalenjiin akka malee hedduu. Kasappooti fakkaata. Margari rekoordu feetaa ammoo beeksisa ittiin qabdu. Akkas. Mallaqi qabdu. Sa. Waan ayidiyaa baay'ee taa'amata keessa qabu. Ammoo chaalenjii faayinaansi qabu. Maashaallah. Mee maqaa tokko nu dhibe baali afaan gartee afaan Booranaati moo afaan gartee eenyuti baali yaakkeen kuni maal isaa dhufe eenyuti moggaasee kana siin jedhan. Maqaan kunini. Maqaa warri Soomalii akka malee tummi. Wanni kun fuulaa jirti jechuu. Wanni kun fuulaa jirti jechuu agartee. Akkas baaliyaa kee fuuluma isin jiru. Bahaliyaa kee iko bahaliyaa kee. Akkas bakkuma isin jirti. Iko fuulumisii jirti jechuu. Akkana. Waan nama gammachiisan. Waan waan akkasii.
maqaa nickname kana fudhattee deemte jechuudha. Akkasii. Maashaallah. Meegaa waan baay'ee hojjettee Hussein rabbi gartee khayrii warra hojjetu nu haa tolchinna. Gartee waan baay'ee hojjettee komedii waan baay'ee hojjettee yeroo baay'ee side effect illee waan booranaallee waan gartee aadaallee waan amantii qaalluullee hojjetta waan gartee positive illee maa hin hojjennee warri jedhuu jira. Akkuma natti himteeti waan viidiyoo tokko gad dhufaa jira naan jette waan gartee aadaa fi amantii. Ta kwanza qaalolleen irraan qabatu fedhuyyuu sun. Taanaan barsiisan agartee aadaaf diini islaamaa. Nami afaan keenya kan dubbatu. Guddina kagarii aadaa jabeessee diini laafisi. So scripta kana qaba. Talee sappooti irra fedhu. Nami danda'e wana ergeellee maan jennaan qaalole sun fuudhee Nairobi fuudhee beessee fe'aa transport waan kan cufnatiif simaamiyaaf ijoollee waliin aktiinullee sii galtee akkas duuba scripta kana qaba ammaan tan namaatti himu akkas akka surprise gadhufti. Inshallah. Inshallah. Rabbi umri nu dheereessan umri hunda keenya rabbi achiin nu aafu kan video kan gartee the complain about the video ke complain warri tolchuu qaalluun ustaadni warri amantii hordofu video suuraa kana yoo yaadatte asirratti sheekh tahee kanarratti maal jettaan gartee ndiizillee beesee takkallee fudhatee maal jettanii muus tokko banaanaa tokkollee fudhatee kana jedhanii mee kanarratti maal jettaan ati inshallah.